Shuma harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taataan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoo addaan bannee jirra. Ka Ramadaan ani beektu haaluma jireenya biyya ambaatirraan kan ka'e addaan babbannee jirra. Isiniin jechuu jaaladha. Haadhamu viidiyoo ajaa'iba ta'e yoo isinii qabadhee dhufe dhugaa. Jadi tokko edawaan tokko laalawaan das nama jedhu laalu sila ta'eefiyyuu viidiyoo san irratti mee olumaan ilaalame. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Gizee tokko maaliif namni keenya maal jedha namni tokko yeroo nyaatu handhuura hin qabu jedha. Gizee fakkeenyaaf namni tokko nyaata yeroo baay'isee nyaatu jechuudha biyya keenya keessatti oo dhiira ta'e handhuura hin qabu namaan jedhu jechuudha. Oo dubartii taate eebbadee balbala kanatti nyaatti handhuura hin qabdu namaan jedhu jechuudha namni keenya. Ana garuu na ajaa'ibe haala isheen itti nyaatti yeroo baay'ee viidiyoo kana nan ilaala jechuudha. Nyanta gataatala jechuudha. Garuu immoo akkanatti wannoo hin jedhu jechuudha gizee baay'ee akkanatti keessa gadi bu'eetu Garab nan jedhu jechuudha. Garuu laalee gaafan jedhu na ajaa'ibde jechuudha. Dhugaa rabbii haala isheen itti nyaattus haala isheen itti daa'immallee nyaachisaa jirtu baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif nyaanni illee akka qaba. Gizee tokko namoonni keenya fakkeenyaaf gaafa nyaata qoxxobaa nyaanne gaafa nyaata baqa xiqqoo nyaanne waan quufne itti fakkaatu. Garuu immoo namumti kamiyyuu maa hin taane gaafa waaqayyo keenya galateeffachaa akaayillee gaafa nyaanne akaayii sun ni quubsuu danda'u jechuudha. Ishiin kun garuu nyaata akkuma jistii keechaa fiddee saahina irratti naqxee haala kanaan nyaachuun ishiin haala kanaan hoo nyaatte amma daa'imtis bira jirti. Daa'imti kunis deemee hirra hin barata jechuudha booda. Ishiin haala kanaan nyaaticha kana gaafa nyaatte daa'imti kunoo hagam nyaatti bor dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku baay'ee tokko nama ajaa'iba. Maaliif gizee tokko wallaalummaa keenyatti kanafii keenya banneerra immoo ijoollee keenyallee balleessina jechuudha. Ilmi akka abbaan itti guddise ta'a intalli akka haati itti guddistetti baati jechuudha. Maaliif baay'ee ulfaatadha dhugaa rabbii baay'ee tokko nama ajaa'iba. Sababa isaaniifiyyuu wanni isiniin jechuu barbaade namumti kamiyyuu maa hin taane nyaata san gaafa nyaattan waaqayyo keessan galateeffachaa gaafa nyaattanii nyaanni xiqqishuun sifuu qaba jechuudha. Nyaanni baay'atee fi wanti cooma nyaanneef yookiin shiroo fakkeenyaaf amma araboota yoo fudhanne araboonni yeroo baay'ee foon nyaatu. Biyaansi sa'aatti 24 keessatti foon afaan isaaniitiin bo'u. Garuu immoo warri Itoophiyaawii warri taane biyaansi Itoophiyaa keessatti amantii kiristaanaa yoo fudhanne yeroo hunda nyaata foon qabu hin nyaannu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee tsooma sila ta'eef hin nyaannu. Nus kan foon nyaannus isaan kan foon nyaatanis nu kan shiroo nyaannus tokkuma. Indoof nuti humna qaba. Lamisaale amma nu shamarran biyya ambaa keessa dhufnu shamarran Itoophiyaa dubartoota Arabaa kan sa'aatii 24 foon nyaatan aannan dhugan nyaata gaarii tamaggabasan nu igaruu nyaanni biyaansi akka ofii isaaniitti nyaata sanitti nu nyaachisan jechuudha. Nu nyaata xiqqishuu nyaannu suni nuuf xiqqimii qaba. Isaan garuu nyaata baay'isanii nyaatanii nyaatonni isaan nyaatan ganama ka'anii buna aannanii daffifatanii guyyaa misaa isaanii yoo nyaatan buuphaa xabbasanii kan nu garuu Itoophiyaawin kana hin goonu jechuudha. Biyaansi shamarri takka fakkeenyaaf gaafa riba hiitii kaata biyya Arabaa keessatti qursii yaadattu jechuudha. Maal yaadatti? Hojuma isaanii san qofa bichaa yaadatti jechuudha. Osoo akkana kana hunda goonuyyuu nu hin dadhabnu. Garuu immoo isaan osoo aannan nyaatan osoo foon nyaatan osoo wantoota gara garaa nyaatan
ni dadhabu jechuudha. Dadhabbiin isaan maaliif jennaan yeroo nyaatasa waaqayyo galateeffachaa hin nyaatan kan zimuma jedhaniituma bakka nyaachuu qofa malee yaanni isaanii anuga baay'ina ajaa'ibu jechuudha. Galgala har'a kan boruu yaadu borummoo kan iftaanii yaadu jechuudha. Waa'ee nyaataa malee waan biraa hin yaadan jechuudha. Yeroo baay'ee harki caalan isaanii waa'ee nyaataa malee waan biraa hin yaadan. Garuu immoo nuyi warri fakkeenyaaf namni keenya jireenya boruu jireenya iftaanii yaadu malee waan nyaatan boru maal nyaanna Gungaan ganama nyaatanii galgala maal nyaanna jira. Kan waaqayyo nuuf laate nyaannaa jedhu. Ana yeroo baay'ee madaamin kan konna gaafatti jechuudha. Boru maal hojjennaa galgala maal nyaannaa misaa maal hojjennaa naan jetti yeroo baay'ee. Ani bakka maaliif dasnaan jedhu sila ta'eefu kan waaqayyo jedhee malee kan namni jedhee hin ta'u sila ta'eefu waanuma barbaade hojjedhu hin jira. Bakka yeroo baay'ee kana jechuudha wanni isaanii akkasii isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Osoo biyya ambaa keessatti qofaa jirruyyuu biyya ambaa biyya keenya keessatti wantoonni akkanaa ta'aa jira. Garuu baay'ina ajaa'iba viidiyoo kana laalee isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo akka galateeffachaa waan goonu hundattuuyyuu waaqayyo galateeffachaa yoo goone waaqayyo dhiifama isaatiinis nu yaadata isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin nutti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina.